maal sitti fakkaate? Dooktar Ibbaan. Dooktar Ibbaan maal? Hin beeku. Akkam maal siin jette? Tasumaan beeku naan jettee bar. Naan mormiti. Cheekichaan kennineef ati? Kenneefiin ture. Garuu mucattiin nama salphaa miti. Kukkuttee fuulatti na darbattee bar. Walirratti barreera Dooktar Ibbaa. Ani barbarattuudha. Barattuu keessaayyuu ishee cimtuudha. Qoramee madaalamuun immoo anaaf waan haaraa miti. Qormaan yoo na mudate illee akkamitti akkan darbuu danda'u manni barumsaan kun sirriitti na barsiiseera. Wallaluuf deemaa jiru. Eenyu? Saamsooniif gurmuun. Eessatti? Maaliif ati akkamitti baruu dandeessi kana? Yeroo deeman hin arge kootu. Tole. Tasgabbaa'ii malee mattaate. Dhugumaarra Saamsoon fi gurmuu warreen of jedhu. Garuu inni waan mo'atu sitti fakkaata. Tilmaamuun namatti ulfaata. Saamsoonis moo ta'e akka xiyya warra gumuuzootaati. Garuu tu gurmuun injifate baay'ee natti tola. Osoo akkas ta'e gaarii ture. Garummaatis waan siin jedhe fasmaan haaloo kee baachuuf miti. Ofii koo qofaaf miti. Saamsoon irra dhiiga nama baay'eetu irra jira. Isallee dhugaa kee jette. Akka nama andoolee cafaquutti dhala namaa cafaqe bara. Kanaaf osoo amma dabaree isaa argate anis baay'ee natti tola. Isan siin jedha bara. Tole amma deemu. Maali milkiin dadhabeen. Hindeemna hariitiidha. Danda'an jiru. Waan si ajaa'ibu meeqi? Waanuma fiilmii wayii mana siniimaatti ilaaluuf fiigaa jiru natti fakkaata. Kan akka Vaayikingii Spartakasii Game of Thrones. An tokkoon saayyuu ilaaleen beeku waan akkasii. Fiilmii wal lolaatiin. Kanaafuu amma achi deemtee action jechuuf jetta ga'a. Akkasumatti fudhadhu. Garuu tu Saamsoon injifate baay'ee natti tola. Maaliif? Firiin kan isheen ittiin na jijjiirte gurmuu abaaramaa sanaan. Namni isheen ittiin na jijjiirte utuu isheen ilaaltu ija ishee fuulduratti tuni reebamu arguun barbaada. Atoo. Ana abbaan barbaade yoo mo'ate dhimma koo miti. Garuu yoo Saamsoon mo'ate baay'ee natti tola. Yeroo firiin gadditu arguun barbaada. Kanaafuu Saamsoon yoo mo'ate natti tola. Dabalata moolmaa sirraa qaba. Eeyyeenka deemiti milkiin haaree bennan akkan barbaadutti caccabsee lafa si kaa'e miti. Yoo Saamsoon mo'ate baay'ee natti tola. Amma waa'ee reebamuu koo yaadachuun barbaachisaadha. Amma adeemnu waan hundumaatiifuu.
guyyaan kun akka inni dhufu beekan ture. Dhugaa keeti. Amala isaaniirraan kan kee guyyaa isaatti tura malee akka isaan wal lolan beekan ture. Waan barbaade yoo ta'u garuu ani akka gurmuun injifatuun barbaada. Maaliif? Tokkoffaa gurmuu wajjin waan eegallee qabna. Kamis ta'u immoo dhageessitta. Oduu bara kanaa miti oduu dhageera. Lammaffaan immoo gurbaa Saamsoon jedhamu kanarraa qofti isaarraa galuu qaba. Maali? Barbaaddu? Anis otoo gurmuun injifatee natti tola. Maarree? Garuu lolicha deeggaru koo osoo hin taane Saamsoon dabamuu qaba jedhee waan yaaduufi. Sababni kee maalis ta'u maalis inni guddaan na gargaaruu keeti. Maal taate? Itti min ture bar. Saamsoon barrakkoo qaba. Al tokko hin ijannaan tolee hidhe naman dhaga'u. Yoo didee lolichis waan hin oolle ta'e otoo inni mo'atee natti tola. Dhugaa moo? Osoo hojii koo arguu rukutamuu ree. Saamsoon garuu carra qabeessadha. Maaliif? Jechuun atis akkasitti gadditaaf. Gadduu qofa osoo hin taane akkasitti garaan kee laafaaf. Yeroon kana argu immoo carra qabeessadha yoo hin jedhe natti xiqqaata malee natti hin baay'atu. Si dhukkuba moo? Yoo na dhukkubee sababa keetiin. Jaalala Saamsooniif laatturra haga ija caanaa fi xiqqoo ishillee osoo anaaf naalaatti maal rakkoo qaba. Ani garuu nagaa ta'uu kee shakkaan jira. Akkam? Yeroon kun yeroo waa'ee akkasitti haasofnudha. Akkasillee miti. Deeggaraa gurmuu yoo taates ifatti nutti himi. Ani akkasiin jenna. Waan fe'ee yoo ta'es immoo lolli waan deeggaramu miti. Ani deeggaraa ebaluutii waan nama jechisiisus miti. Garuu waan fe'ee yoo ta'e Saamsoon hiriyaa kooti. Yeroo reebamu dhaabadhee ilaaluu hin danda'u. Yoo akkas jette si fayyaa. Jedhidee hin sodaatin. Saamsoon ammarraatti dhiira dhabeetti malee sodaattuudha. Sodaattuu dhiiraadhaan. Jedhidee. Saamsoon rukuti. Itti agarsiisi. Saamsoon. Kan amma namaan keenya maal kobeesitti daragat. Saamsoon rukuti. Saamsoon. Akka ta'e ilaalla. Sirumaa keetti argisiisi. Gurmuu jabaadhu dhiira koo. Sitta nama na jabaadhu. Saamsoon. Saamsoon irra deebiin jecha akka ilaalletti jilchi. Albaan eessi dhiira ofiin jedhu dhiirri eenyu akka ta'e habaru. Jabaadhu gurmuu. Baay'ee dhadheeffamte. Akka dhadheeffamte kana ijaa kee hin baatu taanaan deeggartoota keessatti ofii keetii salphachuun jedhamu. Karaa dhufuu hin qabnee natti dhufte. Malee karoora si hojii wal loluu hin qabuun ture. Amma dhiira obbolaa nama lama walitti qabee reebe jedhamee akkan dhaadhifatamuu malee dandeessee akka tochuun natti hidhachaa jiru hin beeku. Akkati guyyaa dhalatte abaartutti yoon si jiilchuu dhaabaadha. An dhiira miti. Gurmuu jettee na waamin. Akka mana barumsaa keenyaatti dhiirri maqaan ba'ee fi dhiirummaa isaatiin waamamu nama tokko qofa. Innis immoo ana. Isa eegaa muraasa booddee wajjin hidhan.
Akkuma jedhame salphaatti argalla. Obboleessa koo rukutu yoomsi geeji. Ganaa dhiiga koo sitti addeessa. Seenaa. Bagana kan dhufte. Bagana kan nu eegdan. Nu eegdanii qofaa koon jira bareenyuudhaan nu eegdan jetta. Akkam giiftii noo? Hin jirtu. Maal? Naguma? Amma kana rakkachuun sin barbaachisa ture bara. Egaa afeeraa laaqana kee waamamee yeroo dabarsuu kootti dhiifama. Garuu harka koo duwwaa akkamittan dhufe jedheen kana fidee dhufe. Namni laaqana si affeeru waan ittiin goroorraa gadi buufatu hin qopheessu jettee yaaddetu? Akkas jechuu koollee miti. Haa ta'u malee akkuma baasiin sitti hin baay'annee fidan. Inni ittiin nyaaticha galliqimsan anarraa haa ta'u jedheeni. Taa'i takka taphattee deemta giiftiin immoo amma sanatti hin dhufti. Xiqqoo ishee qofa akkan taphadhu na eeyyamame jechuudha. Lakki akkas jechuu koo miti. Maarree dhufaatii koo fillee otoo simannaan godhin kana jechuun maaltu fidama? Jechumaafan jedhe malee amma barbaade taphachuu ni dandeessa. Egaa keessummaan nan gala jechuun isaa waan hin oolleef akka daftee hin deemne jechuu kooti. Giiftis akka eegduuf jechuudha. Tole egaa na eeyyamame haa ta'u. Laaqana dhiyeessu? Sa'aatii kana moo? Lakkanoo amma nyaadhee dhufe. Xiqqoo ishee na haasofsiisa tumtumee na taphachiisi. Tole egaa. Wal'aansi giiftii kun carraa guddaa nu uume jedhu. Akkamitti? Maaliif? Akka wansii walii wal baruuf na taasise. Akkasii? Eegaa. Tu akkas hin taane ta'e akkamittan sii walitti dhiyaadha ture. Akkamittan eessa baakootii fideetanii mahabubaa kanaan laaqana affeerama turani. Maaloo dhiisi kanan saalfachiisiin. Kaarofte moo? Al takkaan fuulli koo baqee bariin argitu. Humna keetti siisan ajjeesne kanaan achuun natti hidhatta. Bokuusa dabsi. Saamsoon. Gurmu. Jarri ijjeesaa jaamsi malee. Akkas jawaaddu leenca koo. Akka harka keenyatutti godhi. Jawaaddu gurmuu ka'i. Ka'i gurmuu harkaan laati. Ka'i gurmuu. Carraa kanaan dhiirri eenyu akka ta'e akka beekanii hiriyoota keetti. Jawaaddu. Aldifnaan dhugaa seete. Jabaadhu Saamsoon. Wayyoo Saamsoon. Anaani ka gurmuu koo. Jedhee fuura kooti. Dhahi rukuti. Gurmuu. Goota koo. Jarri gooriif. Dubbadhu ka maaliif calista? Harka obboleessa koo rukutee kana. Turtii yeroo dheeraan booddeen wayiniin dhuge. Yeroo agamii? Hin beeku garuu yeroo dhumaaf beekaa waliin hin dhuge. Beekaa. Yaadannoon sitti kaase kaa? Beekaan nama jabaa fi ogeessa ture. Beektaa hariiroo jaalalaa waliin jalqabnee turre.
Dhaga'eera. Hamman hiree arguun raajamaan ture. Mucaa ogeettii fi jabduu akkamiiti jedheen. Ani yeroon beekaa bareettiin akka guddisa isaa taate bare. Yaa haala gaariidhaan ishee guddise. Isa kanarratti anuu ragaa nan bahaaf. Eenyummaa isaa gonfachiisee ishee guddise. Beekaan nama qajeelaa ture. Baay'ee gara laafessadha. Yaadni isaa immoo baay'ee guddaadha. Walumaa galatti beekaan nama addaati. Urjii suuta jedhi malee yaadaan isa bira dhaqxe bara. Dhiifama. Si teessee yaadaan bade miti? Akkas taanaan isaa akka nama qophaa jiru wayiitti yaadure. Maaltu si rakkise? Garuu yeroon si yaadadhu jechama tokkotu nutti dhufa. Jechuun waa'ee koo si yaadda jechuudha? Lakki akkas jechuu koo miti. Anillee nan qoose. Isi malee waan na saalfachiisu hin godhin. Tole jechamichi mee maal ture? Jechama hiriyaa keenyatti mee eenyummaa keessatti maa jedhu. Maal jechuudha? Akka hiriyaa beekaa turtanii beeksista. Atis akkuma isaa baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee akkaataa fi amalli keessa fakkaata. Hiriyummaa keessan gidduu dhugaan tokko sin taasisu tokko jira. Eeyyena. Amma jette kanallee ta'uu baatu qajeelummaan maal akka ta'e beekaarraan baradhe dhugaan. Malee osoo akka isaa ta'eera ta'e ani nama carra qabeessa akkamiiti sila. Ammayyuu gad of qabuun kee nama qajeelaa akka taate si mul'isa. Amma dabaree gada saalfachiisaa jirta. Cheers. Gurmu! Isa kana caalaa singaa. Gurmu jabaadhu wanti daaraan kun sin injifatiin. Gurmu. Samson. Ila dogoggoreen hin hafne si amma jirutti hin dhiisin. Akkas liica koo. Dogoggori. Nooraanuu barbaadde taanaan nooraan. Kunoo nooraan. Isa dhiisi. Dhiisi. Maal taate? Yoomiin dhugaa isaa jedhe. Kanarra singaa. Hamileen isiniif laatamnaan gootummaa isinitti fakkaate? Waanuma daangaa biyyaatiif ol labaa jirtan fakkeessitanii. Lamaan keessan keessa osoo namni tokko miidhame waan maal ta'u isinitti fakkaate? Waan alaabaan ol ka'ee isiniif dhaabatu isinitti fakkaate?
oduu yoo ta'e torban tokkorraan darbu. Maqaan keessa waan kabajaa waamamu isinitti fakkaate? Kun hunduu sababa kootiin miti. Isin ga'a. Saamsoon ifama siif godheera. Kan mana barnootaa xiqqaate jennaan amma immoo hawaasa naannoo jeequutti kaatanii? Osoo beektanii hanga irraatti namni dubbiidhaan maqaa isaa waamsisee hin jiru yoo jaalalaaf kabajaa ta'e malee. Osoo tokkoon keessa wal miitanii nama kaan waan gammachiiftan isinitti fakkaata? Akkamitti gita umrii keessanitti yaaduu dadhabdu isin? Lammaffaa buleessa koo bukkee ga'iiti. Sana booda wal ilaalla. Gurmuu. Obboleessa kee bira siif hin ga'u. Ani ifate garuu hin xumurre. Gurmuu. Dawaaminati immoo. Isi waan haaree jiruufi. Sini moo maaltu si galche? Oduu. Saamsoon. Gumiin garuu dhufuun sirran ture. Silaa sirriitti horreebu turan bara. Lakki baga dhufte. Utaatiin dhufne ta'eeti. Dubbiin kun qosaatti hin dhaabbatu ture. Haree maal jechuu keeti? Gumiin dhufuun isaa gurmuun akka rukutamu taasisee bara. Yoo ta'u tokkoon isaanii ol miidhurraa gurmuu rukutamee lolichi dhaabbachuu wayyaa ture. Hiree galanni kan keef kayyoo miti. Maalummaa isaaniitti himtee afaan isaan qabachiiste. Dhugumaa yoomiin gidduu galuun isaa moo gurmuu baraare bara. Salphaa moo albeedhaan waraanee ture bara. Maqaa rabbiitiin yeroo sana bakka lixuu wallaalee yaaddeettaa osoo gurmuun na ilaalaa jiru utuu waraaneera ta'ee gaabbii yeroo hundumaa na keessaan baanee na keessa kaa'aa ture. Waaqayyo nu oolcheera. Wanta of feesan irraa osoo galchiin gargar ba'anii. Jirra kanarra ge'eega. Si dhukkuba moo ammayyuu bakkuma sana jirtaati? Utuu yoomiin gidduu galuu baate cuubeedhaan waraanuuf ture bara. Sin ajaa'ibu. Hanga kana injifachuu gurmuu injifachuu yoo barbaade iyyuu hanga sadarkaa kanaatti ta'uu hin qabu ture. Angaruu xiqqoo ishee garaana nyaateera. Maaliif? Jechuun koo maaltu garaasi nyaate? Amma sana wanta adda bahee hin jiru bara. Eenyu akka maatii illee adda baasuu hin dandeenye. Kanan taane jechuun immoo lamman isaaniiyyuu mana barumsichaa keessatti kaabboo jedhamanii waamamu jechuudha. Siruma iyyuu seera mana dabaa walii wal fakkeessite. Maarree yeroo tokko Saamsoon bira yeroo tokko immoo gurmii bira deemanii fakkeessu ta'a jechuudha wantichi. Garuu isaan lamman keessaa utuu namni tokko mo'ateera ta'e nuunis dhiirummaa isaanii leellisuudhaaf baay'ee nu mijata ture. Dhiirummaa isaanii leellisuuf naaf hin mijatu amma jettu. Kaffalee fi nama barbaade reebsifachuun naaf hin mijatu jettu. Cufa afaan kee wajjin teenyee haasa'uu jalqabne jennaan waan wal barreessiti fakkaataan jiru. Ol bulgaafachuu barbaadaa jirta bara. Amalli kee maaliif natti jijjiirame kanaan hin jenne? Lakki maal amma sadarkaa sanarra ga'uus miti dhiifama. Jalqabuma yoo akkas jechuu sirra ture. Wanti gadhee kun na rukuchiiste. Eenyudha? Gumiidha moo? Eeyyee kaa adda biraasa malee kan na rukuchiisu eenyudha? Gadheen kun. Lakki dhiisii wanti kun gaarummaaf ta'e utuu inni gidduun seenne ta'e Saamsoon harka kee irratti waa ta'a ture. Maaliif waan barbaade hin taane? Rakkataan kun. Gahee kana caalaa tasgabbaa'ii gurmuu garaa kee cuubee irraa hafe dhukkuba garaachaan hin waadiin. Gurmuu
አደራ ዋቃት አስገባኝ ነጀላ ሚጠምታ ከራ በርባዴ ይዋተው ገሩ የሩ ተኮፍ ያደክ የሚከስቴ ተቃሊኮ ደበለተ ሙለ መፋከን ነው በሊሰ ከብረንገኝ በርባደ ቱፍተምቲ ሰነሙ ስሪት ሚልከስቴ ጉርሙ ከመጫላ ነው Tujuu minarranu gidduu galuu baatirate afuura ishee dhumaarra ishee baafachiisan ture. Baga dhufe. Maal? Eeyyeen otoo inni dhufuu baatee waraantaan ture. Yoo isa waraantee immoo seerri cal jedhee waan si ilaalu sitti fakkaate moo mana hidhaa seentee tortoruu barbaadde? Maaloo Saamsoon tasgabbaa'e. Ada dokter Iban Fitri. Dhugamu? Garuu maal godhatu masiinarkin deemi malee. Yoo makkanii dhufu natti himtare. Laaqana nana feerasiin jedheen ture bar. Ta'us torbee kana keessa naan jette malee guyyaa isaa adda baastee natti himne. Nillee dhugaa keeti sirriidha. Maalutu sin arginaan jettare kan inni barbaacha dhufe sidha. Anaan na arguun dhufne bar. Eeyyeen na arguuf dhufe. Garuu mana keeti mitiire yoo si arge maal rakkoo qabu. Malee kan dhufe ana waliin wal arguufidha. Maarreenis akkasuma jedhe baruuji. Garuu olmaan keessan akkam ture. Waa'ee maalii haasa'aa turtan? Guyyaa gaarii ture. Waan yaalana taasisiif galateeffachuuf hin ture. Garuu immoo guyyaan tokko gahaa miti. Guyyaa biraas naaf feeruu qabdaa naan jedhe. Kanaafuu guyyaa biraa naan affeera. Waan gaarii yaadde. Akkas taanaan immoo guyyaati jirtu ta'uu qaba. Garuu immoo ani jiraachuun koo maaliif barbaachise? Maal taate itti giiftii? Namni anaafati beektu gaafa mana keenya dhufu giiftiin hojjechuun isaa nafu. Kanaafuu dirqamaatti jiraachuu qabda. Rakkoon qabu. Eessan deema jetteeti? Anasuman jira. Eenyutu qotu siin jedhe? Eenyutu si waame siin? Walloluu keessan dhagee callisee taa'uu hin dandeenye. Yoo loleeoo yeroo kaan yeroon ijoollee hojii wal lolaa ture siraa kan dhufe narra goraa ture natti mika. Kunii fi lollinni kaan oliin adda bar. Maal tadde godha? Siruwaasiin siru kubaan ture kana taanaan inni natti fiigaa dhufteef. Tokkoffaa gurbaan baay'ee hamaadha. Lammaffaan immoo sababa kootiin wal loltan. Osoo nama biraa walii wal loltee rukutamtee dhufte wanta tokkoyyuu natti hin fakkaatu. Irra darbeeyyuu baga si rukutan jechuun an danda'an ture. Amma garuu sababa kootiin gatii ta'eef otoo wanta tokko taatee yaaddeettaa gaabbiinsaa iyyuu nan teessisu. Sitti namni osoo kana yaaddeetta ta'e illee jalqabumaan adabattee taa'utu sirra ture. Durbaaf jettee gurbaan hamaadha nama jettu kana waliin loltu turte sila. Silaa dursitee kanatti yaadutu sirra ture. Durbaaf jedhee miti. Yeroo kuraan durbaaf jetteeti naan hin jedhin. Mee eenyuuf jettee ture? Gammeef jedhanii siin jedheera miti. Kana deemiti jirraafaatti hin gowwomsi. Ana gurmuudhaan akkasittiin nan goyyomsitu. Akkati hireef jetteetti lolte atis anis sirriitti bareechinee beekna. Hireedhaaf miti siin jedheem. Hireef jetteeti. Miti boolla lixuu dandeessa. Hiree. Kaleessa maaliif mana baatee na eegde? Kan si ajaa'ibu Saamsooniif gurmuu wal lolanii hundumti keenya lola isaanii ilaaluu deemu. Karoora koo caalaa lola isaaniitu si caalaa achi deemtaa? Lekka akkas miti. Namni natti hin jiru. Akkati dhuftu urjiinis ta'e atis natti hin himne. An akkamittiin beekuu danda'a kana? Tole. Hundaafuu torbee dhufu keessa nan dhufa. Akka manaan ba'an. Tole yoom dhufu yaadde? Isan beekuun. Isheetu naaf feera waan ta'eef gaafa isheen kottu naan jettee dhufa. Rakkoon qabu.
Garuu urjiin sitti nima yeroo dhufu naan jettetti waan ta'eef mana taa'een si eega. Rakkina hin qabu. Wayya. Ani kanan jedhu waa'ee hariiroo gumii fi hiree sana maal goote? Amma maatti waan an godhe hin qabu. Garuu matti yaadaan jira. Itti yaadaan jira. Maal sitti fakkaate doktor? Kanaan dura hireef gammee wal lolchiisuudhaaf jedhee wantootni fayyadame jiru. Innis maal sitti fakkaate jirraan akka inni hiree wajjin hariiroo jalqabe itti himeen ture. Amma kun akka inni soba ta'e hundumti isaanii irratti baraniiru. Kanaafuu siistamii kan biraa yoo fayyadame malee isa kana fayyadamuu hin danda'u. Kanaafan itti yaadaan jira siin jedhe. Daddafiti itti yaadi. Ilaa daddafiti. Yeroon koo tokko iyyuu akka qisaasoftu hin barbaadu. Tokko. Si galee? Hilo. Keessumaa galgalaan dhufeen bulcheetu. Nan bulcha malee. Akkamatti? Nagaa kooti. Rafne moo? Eeyyee rafne. Maal hojjechaa jirta? Dubbisaan ture. Carroomteetta. Ani kunoo utuun ciisee si yaadu akka rafuyyuu dagadhe. Dhugaa isaanitti miyyoo jettee anis calliseen kitaaba qabadhee taa'aa jira malee. Waa'ee keenya loomayyuu yaaduu hin dandeenye. Garuu wanti nuun gochaa jirru kun sirriidha? Sirrii miti. Sirrii akka hin taanes nan beeka. Garuu maal godhu? Humna koolti. To'annaa kee jala na galchaa jirta. Garuu gammee irratti akkan cubboo hojjechaa jirutu natti dhaga'ama. Balleessa kee yaadattee akka nuuf ceebba'u nan godhin. Si yaadachiisuu baadhus bar cubbuu ta'uun isaan oolu. Yoo xiqqaate akka nagadhuuf na gargaari. Anis si jaalladheeraan bar. Si wajjin haasa'us ta'ee yeroo si waliin dabarsuun baay'ee na gammachiisa. Kanaafuu yeroo gammachuu keetii callisiitii dhandhamika. Anis dhiira bar. Wantaan akkana irratti ta'uu hin barbaanne gammee irratti raawwadhee yeroon argutti irriba keessaa weerara. Natti hin tolu. Ammayyuu weetingii galaa jira. Jedhii cufee bilbiliif nagaan buli. Lakkiin cufu. Isin bilbiluuf. Duras bilbilaa ture. Maaliif? Miira isa waliin haasa'uu irra hin jiru. Maal akkan siin jedhuun beeku. Garuu osoo ol baruu baannee gaarii ture. Miironni tokko tokko akkasidha. Akka dogoggoratee osoo beektu ol jaallatta. Garuu yeroo kanatti waa'ee gammee maaltu sitti dhaga'ama? Akka inni namni osoo beeku isa miidhuudhaaf miirri yakkamtuu ta'e baay'ee natti dhaga'ama. Garuu immoo yeroon si waliin haasa'u miirri ani hin beekne tokko na boojii addunyaa ani hin beekne keessa na galcha. Garuu amma yoomiitti kan nuun haala kanaan itti fufnu?
Akkam bulte? Nagaa akkam bulte? Nagaa kooti. Eedammoo si bilbilaan ture bilbilan kaastu. Nagaadha miti? Rafeen ture. Eeda dafee rafe. Garuu boodarra si bilbileen ture. Qabamaadha jedha. Weetingii irraan galeen ture. Neetworkii ta'a malee yeroo sana inni waliin naasa'a. Ta'uu danda'a dhugaadha. Neetworkiin naannoo keenyas akkasuma baay'ee rakkisa. Baay'ee si yaadeera. Si yaadeera naan jettu? Jechuu baadhus sirriitti beekta jedhe. Yoon beekes garuu ituun sirraa dhageetii baay'ee natti tola. Hiree garuu nagaa keeti miti? Niyyee maaliif? Hin beeku garuu miirri kee gidduu kana baay'ee jijjiirameera. Nagaa keeti miti? Sitti fakkaateeti. Maaliif akka ta'e hin beeku garuu torban kana keessa baay'een si yaadaa jira. Daqiiqaa tokkoof illee si dagachuu hin dandeenye. Akka nama reefu jaalala jalqabutti miira akka sanaatu natti dhaga'ama. Mee amma kana maal jedhu? Gara mana barnootaa deemnu? Waan kana hundumaa siin jedhee kanuma qofa naan jettamoo?